harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun gullallee miidiyaa neetwoorkii oduu wajjin ana boonnaa waabee qote. Balaa dhibeen koronaa Afrikaa irratti fiduu ni hammaata jedhan deettaa ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa. Mootummaan naannoo Tigraay labsii yeroo muddamaa labsuunsaa beekame. Waa'ee gurgurama bilbilaa fi intarneetaa godinaalee Oromiyaa mootummaa naannoo waliin mareedhaan jira jedhee dhaabbanni teeleekoominikeeshinii Itoophiyaa. Itaaliyaan erga dhibeen koronaa ishee mudatee lammiilee ishee 8,215 dhabuunsee beekame. Chaayinaatti namoonni dhibee koronaa vaayirasii irraa fooyya'an deebi'anii dhibbantaan 14 akka qabaman beekameetii jira. Tamsaasa qalii keenya kan guyyaa har'aa soorratti goolabama. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha gullallee miidiyaa neetwoork miidiyaa keessan jajjabeessaa.